nagaan waaqayyoo isiniif haa ta'u akkam jirtu nagumaa obboloota koo obboleettota tokko waaqayyoof galanni haa ta'u ji'a kana immoo baay'ee wal argaan turre bargit waan garaagaraa sheerii gochuun nu argina garuu akka kana dhiyaadhee barsiisuu hin dandeenye Isaayaas boqonnaa 60 lakkoofsa tokko irratti maal jedha sagalee waaqayyoo ka'ii ibsii jedha ka'ii ibsi maal ibsitaa ifi kee dhufeera ulfinni waaqayyoof immoo siif baheera jedha Isaayaas boqonnaa 60 lakkoofsa tokko irratti waan afur ka'ii ibsi nama taa yookiin nama ciiseen kan ka'eera ka'ii isa booddee maal godhi ibsi maal ibsita immoo ifa kee dhufe ittaaneewu ulfina waaqayyoo sirratti bahe agartanii waaqayyo ifaadha gaafa kaanu ofii keenya ibsina miti ulfina keenya qabeenya keenya beekumsa keenya ibsina miti gaafa kaanu gaafa rafuudha namni riba furaatiin gaafa rafuudhatu namni qabeenya isaa beekumsa isaa qomoo isaa waan baay'ee ibsa gaafa ka'u garuu namni waaqayyoon ibsa waaqayyotu ifa jaalalli abdiin amantiin dhugaan isa waan ta'eef ifa jechuun seexanni garuu jibba hammeenya Senegal loliisa dhiiga dhangalaasu waan gadheedha kan seexanaa kanaafitu maal jedha dogaatti gaafate kaatu hin ibsita ifi sun immoo kan kee miti waaqifa waaqayyooti ifa keetu dhufe isa booddee immoo ulfinni waaqayyoo maal ta'a sirratti dhufa tarii har'aa maal taatanii jirtu daariitti baatanii jirtu taa'aa jirtu taa'aa roona jiru kan foonii rafaa jirtu jibba keessa abdii kutannaa keessa gadda keessa yaaddoo keessa baatanii jirtu waaqayyoo ka'ii ibsii jedha inni iddoo kee miti iddoo keetti deebi'i wanti qobaatti sin baase jira wanti daariitti sin baase jira tarii gaa'illi akka sin hin yaadne ta'e gwaaddinyaan akka sin hin yaadne ta'e waaldaan akka sin hin yaadne ta'e siyaasa akka sin hin yaadne ta'e biyya akka sin hin yaadne ta'e tarii biyyaa baatanii biyya kaa dhuftanii iddoo biraa dhuftanii akka hundumtuu akka sin yaaddan expectii gootan nama expectationii qaba ta'uu didee wanti daariitti sin baase isin gaddisiise jira waaqayyo guyyaa biraa qaba gwaaddinyaan tokko yoo nama dhiise waaqayyo gwaadinyaa biraa qaba balballi tokko yoo cufame waaqayyo balbala biraa qaba hojii tokko yoo baame waaqayyo hojii isa caalu qaba yoo isa keessa ciisnee cuma ciifnee jiraanne hin guungumne hojiinoon badee jireenyoon badee kunoo akkas ta'e silaa kana keessa nan ba'e sana keessa nan ba'e namni akkasana godhe sun akkasana godhe jenna garuu yoo kaane yoo gara fuulota keenya duraa ilaalle waaqayyo isa caalu qaba kaayii kanaaf isa keessa dammaqeedha waaqayyo nu dammassaa jira waaqayyo revive nu gochaa jira waaqayyo nu haaressaa jira har'a jireenya keenyaan kan qabu dhukkubii jira hojiin jira rakkinni jira wanta baay'eetu jira yoo kaane garuu ifa waaqayyoo ibsine ulfinni waaqayyoo nurratti ifee kan hundumaa muuna Nehemiyaa boqonnaa 2 lakkoofsa 20 irratti maal jedha waaqni waaqotaa nu gargaara nu garboonni isaa kaanii hojjennaa jedha hojjechuun qooda keenya fiixaan ba'umsa kan kennu garuu success jedhanii ingiliffaadha nuti kaanee hojjenna waaqayyo immoo successii nu kenna fiixaan ba'umsa nu kennaa jedha yoo nu kaane yoo nu sochoon yoo nu fiin waaqayyo nu wajjin hojjeta fuula keenya kan fuuldura kan jiru ulfina guddina har'a keessa kan jiru dhukkubni nu qabee jiraachuu danda'a ta'a hojiidhaa baanee jiraachuu dandeenya ta'a yookiin nu mijateera yookiin nu mijanne ta'a innarra nu keessa jiru hin darba isa gara fuuldura keenyaatu caala obboleettii koo obboleessa koo ittiin qabi dukkana keessa jirta yoo ta'e waaqayyo ifa kee ta'atti wallaansoo qabi gadda keessa jirta yoo ta'e wallaansootti qabi waaqayyo gammachuu kee ta'a waaqayyo nagaa kee ta'a wallaansoo ciruma harkatti hin kennin kiristiyaanni loltuu kiristoos kiristiyaanni wattaaddara dubbii waaqayyootiin kadhannaadhaan kan lolee kan moo'ee kan cabsee darbuudha kanaaf gara fuulduraatti yeroo deemtu immoo dhagaan hin baata obstaakaliin hin baay'ata Nehemiyaadhaan maal jedha warra bukkee jiran isaan dida isaanii irraa dhaga'u diinni isaanii isin ijaaru wangoo diigaa jedhu taani immoo beezii biraan gaa waggaa 70 lafi kun ikkoo tuulame biyyoon irra tuulame hundee bira ga'ee baasuu hin danda'uu jedhu seexan harkaa fidaniitu warra diin harkaa fidaniitti taasa'u Nehemiyaan garuu hin dhaga'u irra tamsaanii isa wajjin irra tamsaanii hojjennu jechuun baay'eedha waan ta'eef jedha warra keessa raajisoo baatti raajan isin dhaga'u warra bakkeedhaan itti fakkoran isin dhaga'u waaqni waaqotaa fiixaan ba'umsa nuu kenna waaqni waaqotaa nu gargaara nu garboonni isaa kaanii hojjenna jedha Filiphus 2:14 irraa kaatanii yoo ilaaltanii dhaloota hamaa keessa jirtu dhaloota micciiramaa keessa jirtu dhaloota gungumaa keessa jirtu isin garuu akka urjii ibsituu jedha dhaloota micciiramaa kana duukaan micciiramina dhaloota gungumaa kana duukaan gungumina dhaloota hamaa ta'e kana duukaa hamaan ta'ina isin akka urjii ibsitu nummoo gaafa sana ulfina arganna isa hojjenne isin gonfoo keenya ta'an isa hojjenneef gatiin keenya gaarii ta'a waan jedhuufi har'a maal keessa jirta obboleettii koo obboleessa koo wanta si gaddisii wanta abdii kutachiisee jira gaa'ela akka tiyyaan hojiin akka tiyyaan ta'e akka expectii goote ta'uu dhiise biyyi kun akka yaadde ta'uu dhiise wanti meeqa wallaansoo jireenyi wallaansoo jireenyi foonii keessa jiru kun wallaansoo gara waaqayyootti dhiyaannee kadhannee dubbii waaqayyoo dubbisnee
yaada waaqayyoo isa gubbaa keessan gashan yoo ta'e jaalalli kee dhufu mootummaan kee dhufu inni waaqarraa haa dhufu inni waaqarra ta'e jaalalli kee lafarratti ta'u mootummaan kee ni nagaa dhufu mootummaan kee ulfina haa dhufu yoo jenne ulfina waaqayyoo nurratti ba'a. Waaqayyo ulfina isaatiin nu gonfa ifa waaqayyoo nurratti ba'a. Kanaaf hundumtu nurraa sokka yoo garuu ciifnee jirra taane yaada keenya gara biraatti koraa deema. Waaqayyo sinaa eebbisu. Kanaaf kaa ibsaa yerootti waaqayyo kaisiin jedhu yeroon kun yeroo dammaqiinsaati. Yeroon kun yeroo kaanii socho'uuti. Kanaaf kaa ibsaa obbolee tokko. Harka keessan hin laatina. Waaqayyo ulfina guddaa fuula keessan dura kaa'eera. Waaqayyo hojii guddaa keessan dura kaa'eera. Ishee marraatti komfort zooniin galnaa warra nu mijatee reettanis ganaasa caaluutu jira. Ishee irraa kaan ilaalinaa yeroo boocha booddee gammachuutu jira. Gadda booddee gammachuu nagaatu jira. Isinii galee tebba tokko roobaanu gadi buutu jira. Gadi buu yeroo jiru immoo ol ba'utu jira. Kan hundumaa cabsinee kan dabarru garuu ulfina guddaatu fuula keenya fuuldura jira waan ta'eef waan keessa jirtan waan gara isin liqimse abdii kutannaa yoo ta'e dhukkuba yoo ta'e yaadduu yoo ta'e hojii dhabuu yoo ta'e waan meeqa yoo ta'e kana miti jireenya abdiin kutanaa iddoon isinii kenname iddoo abdii kutannaa mitiiti gara booddee keessa hin ilaalinaa waaqayyo ulfinaan isin gaa waaqayyo guddinaan isin gaa waaqayyo isin haa eebbisu edimentaniif naannoo edimentan kan jirtan kanuma irratti dabaleen dhaamsa isiniif dhaamsi koo Juulaay 8 torban sanbata guddaa dhufu guyyaan itti macaafa koo eebbisuudha. Tokko principles of conflict transformation jedha inni ingiliffaadhaani isa amazon.com irraa argachuu dandeessu $5 seelfoonii keessa daawunloodii godhattu isa kaan immoo achuma irraa recovery soft recovery bitachuu dandeessu wal dhabdee furuu kan jedhu Oromiffaan qophaa'ee dhufeera kana namanu kan jedhu jira tajaajilaaf tajaajila kan jedhu jira tajaajila kana namanu wal dhabdee furuu singiliffaa wajjin matsaafa 4 wal duukaa eebbifama waaqayyo na gargaaree tajaajila yeroo koolaa waggaa 32 tajaajila keessatti yeroo jalqabaa matsaafa kana riiliizii gochuuf jedha. Waaqayyo kan na barsiise waaqayyo kan walitti qabee na hubachiise. Sa'aatii 2 walakkaadhaa hamma sa'aatii 5tti waaqeffannaa regulaariza fuuldura jirudha. 2 walakkaa hamma 5tti kottaa nu wajjin waaqeffadhaa. Hafeera afaan Amaariffaarraas afaan Eertiraarraas adiiraas hafeera hundumti keenya sa'aatii 5 jalqabee hamma 8tti immoo regulaariituun ta'inii special ceremony waa'ee macaafa kanaatti galla. Kanaaf sagantaa garaa irra jirtu yoo taatan waldaa keessan sagantaa hirmaattu yoo taatan sa'aatii 5 booddeedha kaa kottaa nu joinii nu godha. Special 5 kaatan yoo dhuftan yeroo special ceremony kanatti gallee waaqeffannaa kan ilaalatu waaqeffachuu jalqabnudha waan ta'eedhaaf please sa'aatii 5 kottaa yoo ta'uu baate iyyuu sa'aatii 5 walakkaatti sa'aatii 6 kottaa. Kun waggaa keessatti al tokko yookiin immoo waggaa dheeraa keessatti al tokko kan ta'udha. Kottaati encourage wala goonu nu jajjabeessaa gargaarsa waaqayyootiin akkuma saba Oromootti saba Itoophiyaattis shaakala dubbisuu hin qabnu garuu lallabaaf barsiisi bira hin darba macaafa garuu yoo qabanne yoo hubanne garuu nu gargaara kaayyoon barreesse maaliif akka barreeffame keessumatti wal dhabdeen mana keessaa jireenya keenya keessaa attamitti mo'uu dandeenyu hawaasa keessaa siyaasa keessaa waldaa keessaa mo'uu dandeenyu karaa yeroo sitti agarsiisu lekchariin godha sarratti namoota biraan jiru adiif gurraacha keessaa kanaaf kottaa dara kottaa jooyinii nu godha kottaa argama walii wajjin ta'an harka wal qabannee kaanee ibsinaati. Guyyaa tokkoof sanaaf adaraa gatii kaffala waldaa keessa jirtaniis adaraa dafaa raawwadha sagantaa keessan dafaa raadha kottaa jooyinii nu godha girgiddaa jibbaa Yesuus Kiristoostu diigee adiif gurraacha keessa Yihuudiif warra Yihuudiin taane walitti dabalee waan ta'aniidhaaf kanaaf adaraa kottaa jooyinii nu godhaati walii wajjiniin yeroo adiin illee baqqaan dhufna jedhanii imeelii naa godhaa jiran yookiin naa bilbilaa jiran adaraa isinii nan barbaada. Macaafi kun nuun ilaallata nuudha sammuun keenya ijoollummaa keenya kan waraana keessatti lola keessa jibba keessatti kan guddanne qoricha ta'e nu gargaara macaafi kun waan ta'eedhaaf kottaatii macaafa kana. Macaafa yoo bitanne iyyuu bitachuudhaaf dirqamni hin jiru kottaatii dhaggeeffadhaa. Waa'ee maalii barreessee Paaster Masgabuun jedhaati waa'ee isaa hubadhaa adaraa warra namannes waama afeeraa kottaa guyyaa kana walii wajjiniin walii keenya bareedina nuti. Waaqayyo tokko godhe nu kaayira warra afaan beekanis warra afaan hin beeknes hafeera baay'een isin jaalladha baay'een isin kabaja Juulaay gaafa 8 special eventiin sa'a 5 jalqaba 5 amma 6 gidduutti yoo nu joinii nu gootan hamma 8 waliin turra isa booda 9 qoneetti isin turra regular worship immoo yoo dhuftan sa'aatii 2 walakkaa kottaate guyyaa sana nu wajjin worship godha waaqayyo isin haa eebbisu baay'een isin kabaja isin jaalladha iddoonsaa Trinity Evangelical Lutheran Church 1001481 Avenue Edmonton Alberta 1001481 Avenue Edmonton Alberta kanaaf Calgary kan jirtan naannoo kana kan jirtan eessa kan jirtan kottaa joinii nu godha waaqayyo nu eebbisa harka wal qabannee kaanee hojii waaqayyo hojjenna wal dhabdee furree waaqayyo sinaa eebbisu eebbifamaa yeroo gaarii qabaadha baay'ee.